Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa obboleen keenya baga jiraatan jecha. Egaa warroonni VPN yooyoo soshaalii kana fayyadamaa jirtan jechuudha. Eessarratti akka hojjetu isin agarsiisa. VPN isii kana. Okay. VPN haala kanaan jirti. Waggaa haala kanaan jiraatte shabakaa biraatiin jechuudha. Shabakaa waggaa itti guutaa deemtan shabakaa biraa dirqama qabaachuu qabdu haga ittiin guunne. Bakka kana abdeet gootu jechuudha. Waayifii namarraa hidhattanis shabakaa biraa namarraa warra saahiba keessanirraa hidhattanis bakka kana dhuftanii jechuudha hidhachuu qabdu. Bakka kana dhuftanii abdeet gootu. Waggaa abdeet gootan akkanatti isin soqaa booda abdeet ta'a. Booda eegasii sarvisii bakka sarvis jedhu kana tokkorra gootanis kama feetanirra yoo gootan ni hojjeta. Sarvisii hedduu isinii fida. Kun haala kanaan isinii fida jechuudha. Kafeetanirra gootan tokkorra goona fakkeenyaaf ni hojjeta jechuudha. Fuuldura kana dhufna. Fuuldura kana waggaa dhufne dura paaswordii keenya haala kanaan guutanna gara lammaffaa osoo hin dabarre tokkoffaa irratti jechuudha. Paaswordiin haala kanaan isin ergama UOU jedhee haala kanaan ergama. Qubee lamaan kun qubee sadan kun gurguddaa ta'uu qaba. Ammas lakkoofsi 12 jedhu kun irraa siquu hin qabu. Addaan siquu hin qabu. Waan paaswordiin keessa walumaa galatti addaan siquu hin qabu. Haala kanaan guutamuu qaba. Username jechuudha. Paaswordiinis haala kanaan guutama jechuudha. Paaswordiin akkanatti lama isin ergama. Bakka lamatti isin ergama. Kan gubbaarra jiru dheeraa kana kan jalaa immoo paaswordiin qubeelee 4 jechuudha. Jalatti guutanii san booda saarvarii ka jedhu lakkoofsa tokkorra gootanii san booda yoo moobaayilii ta'e erga abdeet bakka tana gootanii funnaan kana tuyxan jechuudha. Fuuldura funnaan kana tuyxanii waggaa funnaan kana tuyxan haala kanaan isinii fida jechuudha. Tarreessee haala kanaan heddummeessee isinii fida. Ol harkistan gara dhumaa jechuudha. Gara dhumaa waggaa harkistan warri zeenii barbaadu zeeniin ammaaf cufaa jira. Zeeniin yaa ka jettu kana gara dhumaarra jirtu ni hojjetti. Ammaaf garuu zeeniin cufaa jira. Sawaa fi moobaayilii jechuu kan ammaaf banaa jiru. Sawaa fi moobaayilii warri barbaadan sawaan asirratti hojjeta jechuudha. Sawaa X ka jedhu kanarratti hojjeta. Moobaayiliinis moobaayilii aan X ka jedhu kanarratti hojjeta jechuudha. Fakkeenyaaf an ammaaf zeeniifis moobaayilii qaba. Zeeniin hojjetu moobaayilii aan X ka jettu kanarra godhee isin agarsiisa jechuudha. Moobaayilii kana gubbatti gad dhufna. Haala kana erga nuuf bahee bakka kana tuqna jechuudha. Akkuma agartan bakka kana jechuudha. Gara fuulduratti akkana harkisna. Okey, barbaadaa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan akkanumatti barbaadaa jira. Akkanatti barbaadaa jira jechuudha. Haga inni dhaabbatu ni eegdu. Akkanumatti barbaada jechuudha. Haga inni dhaabbatu ni eegdu. Haga inni connect ta'ee dhaabbatu jechuudha. Yoo immoo kama akkanatti itti fufu ta'e yoo kama akkana godhatee kan itti fufu ta'e asitti deebitanii dhaabdan jechuudha. Ni cuftu jechuudha. Akkana deebitanii cuftanii matarraa gad harkisan jechuudha. Matarraa gad harkisanii bilbila keessan xiyyaara bakka kana filaat mood xiyyaara bilbilli hundi ni qaba. Bakka suuraa xiyyaara qabdu kana gadi tuqxan. Daqiiqaa takkaa fi lama akkanumatti turtan jechuudha. Biqilshuma turtanii amma ni bantu jechuudha. Waggaa bantan shabakaa keessan banaa jira. Deebitanii dhooftu jechuudha irratti. Gara gadii kana deebitanii irratti dhooftu jechuudha. Gara fuulduratti harkistu akkanatti jechuudha. Okey, barbaadu jira amma ni eegdu jechuudha. Ni eegdu. Okey, dhaabbatee jira jechuudha. Amma connected ta'ee jira waan ta'eef dalagee jira. Connected hojjetee jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamtu beeksisa isinii fida. Beeksisa haala kanaan waggaa isinii fida jechuudha. Xiyya kanas tuqxanii yeroo guyyaarraan fakkeenya beeksisa amma kuni. Beeksisa kiloos bakka jedhu kana tuqxanii ofirraa cuftu. Tole haala kanaan abdeet bakka jedhu kana tuqxanii haaromsitu jechuudha. Wantoota haaraa isinii fida. Yoo abdeet gootan abdeet jechuun haaromsu jechuudha. Akka haaraatti isinii dhufa jechuudha. Amma haaraa ta'ee jira waan ta'eef haaramee jira wantoota hedduu naaf fiduu danda'a. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamaa. YouTube wantoota hunda haala gaariin hojjeta jechuudha. Fakkeenyaaf mee gara YouTube haa deemnu. Akkuma argaa jirtan nagaan dalaga jechuudha. Haala gaariin dalaga. Yoo ammoo cufee shabaka biraa qabda warroonni jettan cufee isin agarsiisa hayyee. Okey, waggaa cuftan kun olaal akka cufamu isaa. Ifaman cufamne. Okey, cufamee jira amma kun akkuma argaa jirtan cufamee jira. YouTube seenee ilaalu. Okey, hin banamu jechuudha YouTube. Cufaa waan jiruuf hin banamu jechuudha. Akkuma argaa jirtan hin banamu. Okey, appilikeeshinii banee isin agarsiisa. Okey, barbaadaa jira.
Okay, akkuma argaa jirtan dhaabbatee jira jechuudha. Kun amma dhaabbatee jira. YouTube'itti deebinee waggaa bannu. YouTube'itti deebinee banna. Okay, takkittiin hojjetee jira jechuudha. Kanaafuu akkasii itti fayyadama. Warroonni paaswordii barbaadan immoo rakkoon qabu. Akkuma duratti keessan nu gaafadhaa isinii kennama jechuudha. Appilikeeshinii hedduu jira. Ka barbaadan nu gaafadhaa isinii kennina. Nagaan tura.